Nageenyaaf jaalala isiniif hawwinee jirra. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa nuti fayyaa qabnaa isin akkam jirtu isiniin jenneerra. OBN sagalee uummataa irratti sa'aatii kanarraa kaafnee kan isin biraan geenyu sagantaa yeroo kaayyooti. Sagantaa yeroo kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan ga'udha. Akkuma beekamu gaa torbaniin keessattuu keessummoota garaagaraa affeeruudhaan namoota muuxannoo garaagaraa irraa horachuu dandeenyu artiistota keenya lafaa dhufoo ta'an akkasumas immoo warra kana durallee fuula televezyiinii irra turanii immoo badan eessatti baddan jennee haala kanaan egaa qophii garaagaraa isin biraan ga'uudhaan kan nuti beekamnu. Hadhas keessummaa tokko qabadheetiin jira. Keessummaan keenyas immoo weellistuudha. Egaa weellisuu qofa osoo hin taane weellistoota bebbeekamoo hedduu jalaa sagalee qabuudhaan wajjiniinis weellisaa kan turte ammas kan jirtudha. Eenyu laatasee jedhuuf gara boodaatti kan walitti deemnu ta'a. Dhaabbanni daldala buna qarcaashee sadarkaa pilaatiineemiitiin sagantaa kana ispoonsar nu godhee jira. Guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Egaa keessattuu dhaabbanni daldala buna qarcaashee hojii bunaa irratti dhaabbata argamudha. Buna sadarkaa isaa eeggatee oomishuudhaan akkasumas immoo oomisha qulqulluu ta'e immoo gara biyya alaa erguudhaan immoo doolaara olaanaa biyya keenyaaf argamsiisuudhaanis sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamudha. Kana malees immoo teekinooloojii haarawaa ta'e gara biyya keenyaatti galcheeti kan inni jiru. Keessattuu bunni dirree diriiraa irratti oomishuun akka hin danda'amnetti bunaaf egaa mukki barbaachisaadha. Bunaaf gaaddisni barbaachisaadha jedhamaati kan ture. Lakki gaaddisa qofa miti. Dirree diriiraa irratti immoo teekinooloojiidhaan akkuma biyyootiin addunyaarra jiran itti fayyadamaa jiran nutis itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudhaan teekinooloojii haarawaa ta'e gara biyya keenyaatti galcheeti kan inni jiru. Kanaan wal qabatee egaa ogeessi waa'ee teekinooloojii kanaa ni haasaa. Sana hordofnee keessummaa keenya wajjiniin kan walitti deebinu ta'a. Turtiin keessan OBN sagalee uummataa sagantaa yeroo kaayyoo wajjin haa ta'u nu faana tura. Bishaan riizarveerii keenya keessa jiru paampiiwwan lamaan kanniiniin gargaaramuudhaan paampaawusii keenya keessa seenaa. Kanniin lamaan inni ilaallu hojjaan isaanii bishaan qulqulleessuudha. Fiiltariidha. Akkuma namni kalee lama qabu paampaawusii keenya keessallee fiiltarii lamatu jira. Bishaan ennaa asiin qulqullaa'eetiniin dhumatee booda asiin baheetiniin gara alaatti drip irrigeeshiniidhaan bunaaf raabsamaa jechuudha. Kontiroolariin hin jira. Kontiroolariin sun faayidaan isaa maalinni bishaan ennaa kenninu bishaan meetir kiubiidhaan shallagameetiniin ennaa bonaa fi ennaa gannaa adda addaa ennaa bonaa torbaan tokko keessatti meetir kiubii hagana kenni jenneetiniin ennaa kontiroolarii kenna ajajnu haga kennamii jedhameef san kennaa jechuudha. Kanaan ol qabatee immoo namni as dhufu otoo hin barbaachisin bakka niitoorkiin jirutti moobaayil silkiidhaan fayyadamuudhaan bishaan kennuu danda'a jechuudha. Appilikeeshiniin hin jira. Silkii isaa qofa fayyadameetiniin meetir kiubii kennee valvii kana jedheetiniin ajajeetiniin bishaan bakka biraa taa'eetiniin kennuu danda'a jechuudha. Buna argitan sanniin hundumayyuu quba tokkoon ajajameetiniin dhuguu danda'a jechuudha. Ennaa bunicha immoo ilaalaallu buna tokkoof buna wal bira jiran lamaaniif hagamtu gaa bishaan ennaa ilaallu haala wal fakkaataa ta'een mo'ischerii isaa ditarmayin hin goona. Teeshoomeetirii hin qabna. Teeshoomeetirii kennaan mo'ischerii isaa ditarmayin godhaatiniin kenninaafi jechuudha. Babo walitin devin babo dagu bishalit babo tabasangal turre ergadangale ani walistu simboni addunyaati ni wajjin tura. Weellistuu Simboonee Addunyaati. Egaa keessummaan keenya isheenis
sirbaan jalqabdeeti kan isheen jirtu weellistuu Simboonee baga nagaadhaan gara stuudiyoo keenyaa dhufte. Baga nagaadhaan na eegdanis. Egaa hojiidhuma keetiin jalqabdee jirta sirbaan jechuudha. Mee Simbooneen egaa sirboota garaagaraa ni weellistaa akkasumas immoo weellistoota kaanii wajjiniinis egaa sagaleedhaan jalaa qabuudhaan egaa kanatti beekamtu akkasumas waltajjiiwwan garaagaraa irratti sirba ni weellista. Mee gara aartii sirbaa kanaatti yoom dhuftee kan jedhurraa haa jalqabnu laata? Aartiitti tureera. Jechuun sirba eessarraa jalqabde kan jedhuu fi akkuma nama kaanii mana barumsaatti gumii adda addaa hojjedha xiqqoomumarraa jalqabee jechuudha. Akkasittiin gara mana barumsaarraati kan jalqabe hanga hadhaatti siin ga'ee jira jechuudhaani. Mee Simbooneen eessatti dhalattee guddattee? Simbooneen Shawaa dhiyaattiin dhaladhee naannoo aanaa Jibaatittiin dhaladhee achumatti dhaladhee guddadhee garuu guddinni koo gidduu lamaan kana keessa jechuun hin danda'ama. Tole keessattuu egaa sirba waa'ee egaa duratti kaastee jirta sirba weellistuu Ilfinash Qannoofaa sirbaa akka turte. Sana malees immoo YouTube irratti sirba tokko argitan baay'ee sirba namatti toludha sirba weellistuu Shaabee Sheekooti. Sirba sana mee tureera moo bara kamidha kanatti sirbitee eessatti waltajjiin sun eessa tureeyyuu? Waltajjiin sun Asallaa Istiidiyeemii ture. Egaa yeruma sana gidduma sana keessa gidduma sagalee nama jalaan qaqqabee filaala siin jedhe sana keessa sagantaa Istiidiyeem sanatti sirba Shaabeetiin yeroo jalqabaatiif baandii gadaa adda diigame yeroo jalqabaatiif Asallaadha. Anis kan sirba Shaabee sirbe. Egaa sirboota meeqa hojjetteetti mee Simbooneen? Simbooneen sirboota 5. Amma immoo egaa jaalatamaa fi seenaa qabeessaaf akkasumas wallisaaf artistiis barsiisaas seenaa kan barsiisu Maammoo Gadaa wajjinis barana sirba tokko hojjedheera. Tole sirba kan kee keessattuu egaa anuusuman qabaa jedhu waa'ee isaa kaafna. Sanas walaluuf yedaluudhaan akkami? Yeedalloo anatu hojjete. Walaloo ana maal badhaanii kana hojjete. Akkasii. Tole mee sirba sana egaa guyyaanis guyyaa bashannanaati waan ta'eef sagaleedhaan irraa nuu jettee hordoftoota keenya affeeruure. Sirba jaalalaati. Suni kanuma koon waan mudates natti tola. Anoosuman qabaa maali yaada? Anoosuman qabaa maali yaada? Anoosuman qabaa sirraa maqu karaa maali yaada? Sirraa maqu karaa maali yaada? Si jaalata gara jettee nama maali yaada? Sirraa na nambisu maali yaada? Sirraa na nambisu. Hordoftoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyooti. Sagantaa yeroo kaayyootiin sigaa weellistuu keenya Simboonee addunyaa wajjiniin yeroo gaarii dabarsaa jirra. Isinis itti gammaddaniitu jenneeti kan nuti yaannu. Ispoonsarii sagantaa kanaa immoo Qarcaan Sheekoo fi Tireediinga guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Sadarkaa pilaatiiniyeemiitiin warra nu cinaa dhaabbatanii jiranidha. Keessattuu dhaabbanni daldala buna Qarcaan Sheegaa waggaadhaan biqiltuu sanyii filatamaa. Saayitii tokko irratti miliyoona 5 qonnaan bultootaaf tola raabsuudhaan kan inni beekamu. Saayitoota 55 qabu keessaa bara darbee saayitoota 25 irratti tokkoon saayitii jiraniitii fi biqiltuu sanyii filatamaa biqiltuu bunaa jechuudha. Miliyoona 5 laateeti kan inni jiru. Bara baraan immoo kan barreen gaddaarra immoo wal guddisuudhaan gara saayitii 35tiif saayitii tokkoof biqiltuu sanyii filatamaa miliyoona 5 qonnaan bultootaaf tola raabseeti kan inni jiru. Egaa qonnaan bultoota cinaa dhaabbateeti kan inni jiru. Egaa aantummaa uummataatiin dhaabbata galateeffatamee jirudha. Guddisnee isaaniin galateeffanna. Egaa Simboonee gara sirba kan kee Shinooyyeetti deemuuf jirra. Shinooyyee qaammee yaa masqalooyyee egaa gara birraatti deemaa jirra. Gannarraatii dukkanarraatii gara ifaatti deemaa jirra waan ta'eef Shinooyyeen kun egaa waa'ee qaammee kaasnaa. Qaammeen kun sirba kan kee keessa jira. Akkasumas immoo weellistoonni kaanis waa'ee qaammee kana dhiyeenya kana weellisuu irratti kan isaan argamanii aadaa uummata keessa jiru sana calaqqisiisuu irratti kan isin argamtan. Mee haala kamiin sirbamaa? Eenyu faatu sirbaa? Kan jedhu mi'a kaasnu?
Shinooyyeen yookaan immoo akka naannoo keenyaatti qaammeen yeroo biraatu sirbama. Ayyaana guddaa kan dubaraati qaammee jechuun kan dubaroonni irratti wal arganii kan dubaroonni waggaatti yeroo tokko irratti wal daa'imummaa kaastee jechuun waggaa 12-15 kaastee irratti wal argituudha amma heerumtutti. Biyya tokko tokko immoo heerumteetu waggaa tokkoon sirbita. Maaliif xiqqummaatti heerumta malee jechuudha dur. Akkasii ayyaana guddaadha kan dubarootaa. Aadaan sun garuu amma hin jiru. Aadaan sun amma jechuun danda'ama. Egaa isin immoo amma gama sirbaatiin afoola jiru sana aartii gara aartiitti fiddanii weellistoonni amma dhiyeenya kana babba'aatii kan jiru gama sirba qaammee kanaatiin keessattuu afoola jiru. Gama afoola hedduutu jira. Afoolli kan keenya baay'eedha. Sana garuu gama aartiitti fiduudhaan amma fakkeenyaaf yeroo midhaan dhahan waan jedhamaa sirbamu jira. Yeroo wal gargaaranii amma midhaan tuman faatu jira. Yeroo daa'ima urursuuti jira. Suni aartii waan sana afoola sana gama aartiitti fidanii fakkeenyaaf dubartiin gaafa deessu ammoo tarii ammallee tarii jedhanii sirba dubartoonni walitti dachaanii sirban sanatu jira. Sana gara aartiitti fidanii irratti weellisuu irratti mee maal yaanni jiru? Mee kana irratti maal jettaati? Ana akka kootti xiyyeeffannaan koo guddaanuu aadaa irratti. Waan ati naan jettu kana durseen taa'ee yaadanii maal gochuu qabna? Yoo maal goone aadaan duubatti hafe kun mul'achuu qaba. Akkuma amma jette kun aadaan dubaroonni sirban yookaan immoo aadaan Oromoo kan amma hin tuqamne qarqara isaan baane jechuun hin danda'ama. Qaammee jalqaba akkuma nuti waggaa kanallee fakkeenyaaf jiituu wajjin irratti haasa'aa turre. Bara namoo jijjiiramni iyyuu dhufee shinooyyee namoota hedduutu amma feesbuukii irraanis nan laalaa fakkeenya godhatee sirbaa jira. Barana baay'ee jijjiirama hedduutu jira jennee yaadna namoota lamaan tokko argeera amma kan qaammee barana sirban jechuudha. Akkasumas amma seerri sirnaa ta'ee hin tuqamne sirbi dubaraa sirbi yookaan dubartoota dubara qaammee taanis kan jiru sirna ateeteeti kan dubartoota sun hin tuqamne akkuma ammati jette kan deessu hin tuqamne. Anama akka kallattii kootiitti kaayyeffadhee kan hin ture waan kanarratti sirba cidhaa sirba ateetee sirba deessuu sirba gadaa irratti dubaroonni waan jedhamtu jira. Sun amma wanti gadi si qabu beekamaadha. Waanuma waliin dhabde Oromoo waan waliin dhabne walumaan dhabne. Aartiin Oromoo sababa maaliitii fi aadaan ibsamuu didee maaliif kan jedhamu siyaasuma biyyattii sanaa fi acuuccuma kalee sanurra turetu akka aadaa keenyas baasnee mul'isnee nu godhe jechuudha. Gaafa mirga tokko immoo argatte immoo gaafa karaa argatte sababni ati deemtee hin hojjenneef hin jiru. Amma immoo yeroo ammaa kana keessatti immoo aadaa kan kun mul'isaa nan hojjedha yoo jette baasee hedduu si gaafata. Baasiin ati baastu sunii fi dandeettii keessanaa walitti dhufu baadiyyaa keessa naannoftee wanta ati waraabdu wanta ati masjiidootti qarrattu waan sun akka galma hin geenye si godha. Keessattuu artistoonni hedduun waa'ee guddina aartii kanarratti cimanii hojjechuudhaan egaa babal'isanii aadaa uummata keessa jiru sana baasanii hojjechuu irratti yeroo baay'ee egaa wanti ka'u waa'eedhuma hanqina maallaqaatiin humnaan wal qabatudha. Kaleessa immoo utuu humna hin qabaatiin rakkoon hedduu roorroo hedduu keessa ta'anii weellistoonni isiniif nuyiif hunda keenyaaf fakkeenya ta'an hedduu isaaniitu jiru. Isin immoo hadhaa balbala baname kanatti fayyadamuudhaan immoo egaa fuulduratti adeemsisuudha kan isin qabdanii. Jidduutti garuu waa si gaafachuuf kan jedha. Siin boone amma yookaan daa'ima urursuu yookaan immoo gaafa shananii dubartiin deesse gaafa shananii kan jedhamu waanuma tokkos nu jechuu dandeessa. Ushuruu haati keessa dhaqxee hagamsaa guruu dhaqxee hagamsi dheedhii qabaa harmiyaa tateetii meetii qaba. Hayyee baay'ee namatti tola. Kanumaan jedheen argitee gaala. Amma daa'imnamma kana amma ituu gama sirbaatiin baheeti. Amma shurururuu kana daa'imni hin beekti waan ta'eef inumaayyuu kana banteeyyuu daa'ima urursuu dandeessa mana keessatti. Kanaaf gama aartiitti finneeti isa jedhudha.
Mee jidduutti immoo tapha gabaabduu tokko hordoftoota keenya biraan geenye haa deebinu. Asaatti baay'isne miti. Allah mee mucaa kanaan gaafadha. Maali obbolii maal taate? Obboleessa kiyya gurbaa waa butee deemu takka agartee? Mucaa waa butee deemu. Atirraa namni waa butee? Narraa bute. Way ani haa butu kami kasirraa bute waa. Maaluma nama akkamii nama akka keetii bareeda. Nama akka keetirraa silaa butanii nama fidan malee. Akkamis sirraa butan? Anamma dhugaan siin jaami. Obboleettii tiyya. Dhugatti hedduu nama rifachiifta. Ani ilaalamma. Silaa ati daa'imandii boorsaa keessa qabattee dhidhimmisaa yoo deemte si jala qabaatiin deema malee sirraa waan fuudhu akkam. Nama akka keetii kana namarraa waa fuudhanii mee. Mee amma eessatti na harkaddaa? Obboleettii tiyya amma laal namni silattuu waa butee geessu eessa geessiseete. Namticha baraasaa gurguruu jira gama hoggaa ol seente laal. Isa biraan akkana deemtee asiin hoggaa akkana seentu makiinaa usteetu mandalee takka jira isii biraan akkanatti gurbaanii harkita fiifu. Fi meeshaa isuma akkana gurguru jiru ija keetiin qabda laal. Sanbooda isa meeshaa kee irrumaa fudhatta laal. Gurra qabdee na bira fidda ulee kibriitaatiin si gara fa gurbaasan baalagee akkana. Deema amma. Galatoomi obboleessa kiyya. Galanni kee hin badin bareeddu. Wanni ni si marmeef waan biraatiif miti. Hai. Qarshuma dhibba qabdi. Yoo laalaniin dhibba gurraatti hedduu nama qabu fakkaata. Dhibba takka qofa boorsaa keessa kaayyattee deemta. Hai. Yaaboo dhibbinuu foorjiiti. Eenyu kanaan hallayyaan eetitiyyaan? Intal! Hoo qabii maallaqa keenurraa? Eenyu hallayyaan eetaa miti hattitti qabii hoo? Hai. Hangam takka fuute? Hoo qabii nurraa? Maana laalta? Na nyaatiin tal deemee? Hatticha balaa. Hattitti balaa. Hordoftoota keenya tapha kana ilaaltanii egaa walitti deebineeti kan jirru weellistuu Simboonee Addunyaa. Egaa weellistuu wajjiniin ta'anii mukaa'uun hin jiru. Kanaafuu isinis mukuu ba'aa jirtu jenneeti kan nuti yaadnu. Simbooneen mudannoo maalii qabdame? Yeroo asallaa deemee waltajjii sirba shaabee sirbu viidiyoo charra jettuu mul'ata. Arma na qabee dhufee daa'ima siyyaa kana achirratti arma dhufee na qabee naga dhiisuu dide achumaan waltajjii dhuma keessatti maayikuma jira kan inni achuma fayyuuti. Suni akka mudannoo hojiitti kan yaadadhu yeroo hunda isa. Simbooneen egaa sirboota hedduu kan weellistoota baay'ees akka weellisuu dandeessu kaafneeti kan jirru. Albama akkamii hojjechuudhaaf yaada jirtamu hojjetaa jirtamu amma yeroo ammaa kana maal hojjechaa jirta? Eessammoo jirta? Baandii isa kam keessa jirta? Ani amma albeeba jalqabeera. Amma immoo albeeba dura akkuma duraan siin jedhee waa yaada irratti hin xiyyeeffadhe kan siin jedhee cidhaa hojjechaa jira. Odiyoo isaa fixee mana kilippii isaallee jalqabee hojjechaatiin jira. Akkasumatti tarkaanfii tokko lama jennee deemna. Sararaan jira albeeba jalqabeera. Albeeba immoo jalqabdee fixuudhaaf irra deddeebi'uun hin barbaachisu waan ta'eef wanti ulaagaalee si barbaachisu jira. Tole baandii eessaa keessa jirta? Baandii laga xaafoo. Laga xaafoo keessa jirta. Shanan gadaa keessa baranan galee bara darbeen galee barana waggaa tokko isaan hojjechaa jira baandii laga xaafoo keessa jira. Tole mee sirba amma sirba cidhaa sirbaa jirtu waa sagaleedhaan nu jetta. Egaa guutuu isaa hordoftoonni keenya gaafuma sirbichi fixxee jettu isaan biraan geenya. Mee kanumallee jechuudhaaf waa bicuu seerra. Haadha keenyu. Egaa sirbi cidhaa mana dhiiraatti waan sirbamu jira siin jedheera. Mana dubaraattis waan jedhamu jira siin jedheera. Amma akka dubaraan fixee jira. Moya la shokoraro me boano le akalayoko ulle dimbela la imbo hinkalo ko duhe tansela la ya jala ko erumni kallo bochu bocha man ko densi kallo ya wadesa venu singake
Aduu yengaaddi sabaruuf tangaabbiina beena hangageesse. Fardaashii abbaattee miiseeshii jaalattee dhissa wayyeeffattee beena hin deebineedha. Kanaafuu hordoftoonni keenya hawwiidhaan si haa eeganu. Egaa birraan kun egaa cidhii inuma jira. Birraan baay'ee heddummaata. Kanaafuu hawwiidhaan hordoftoonni keenya si eegu jedhee tayyaada. Anuma dabalateeti hordoftoota keenya gaafan jedhu. Jabaadhuu siin jenna. Mee gara sirba Shinooyyeetti deebi'uuf jirra. Akkuma duratti kaasee jiru dukkana gannaarraatii gara booqaa birraa gara ifa birraatti deemaatti kan nuti jirru. Sirba kana keessatti sigaa waa'ee birraa kana kaasaa qaamni kana sirbiitti kanatti jirtu. Mee naannaa kamitti sirbi kun kan inni sirbame jechuun waraabbiinsaa kanatti waraabbiisaa waraabde naannaa kamittidha? Kilipiinsa akka yaadametti ta'uu baatu naannoo Gincii kan hojjedhe naannoo Gincii kan hojjedhe. Sirbicharraan hojjetteetu sirbicha hordoftoota keenya affeerree nagaatti isaaniin jechuudhaaf jirra. Mee dhumarratti waan jettu qabda? Baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraatiif isin ga'een isiniin jedha uummanni Oromoo bakka jirtan hundumatti kan biyya alaa jirtanis kan biyya keessa jirtanis bakka jirtanitti yoo jabaate egaa guyyaa muraasatu nu hafee egaa bara haaraa simachuudhaafi barri kun bara gammachuu, bara tokkummaa, bara jaalalaa, bara badhaadhinaa nuuf haa ta'u, bara nageenyaa nuuf haa ta'u isiniin jedha. Tole aamiin jedheera. Aamiin jedheera. Hordoftoonni keenyas aamiin jedhaniiru. Bara nageenyaa, bara gammachuu, bara badhaadhinaa, bara waan hunda waan itti yaadne hundatti argannu nuuf haa ta'u jedheeraan sitti dabalee sirba Shinooyyee kana gaa nuuf sirbitaa sana booda istuudiyoo irraatii immoo hordoftoota keenya ni affeerra. Shinooyaa Shinooyee Shinooyaa Shinooyee Shinooyaa Shinooyee qameerra maskalooyee. Shinooyaa Shinooyee Shinooyaa Shinooyee Shinooyaa Shinooyee qameerra maskalooyee. Baay'ee galatoomii. Egaa hordoftoota keenya weellistuu Simboonee Addunyaa wajjiniin turtiin nuti taasisne kana fakkaata ture. Marreega sirba ishee haaraatiin egaa yeroo dhuftus egaa istuudiyoo keenyatti affeeruu dandeenya isiniin wal arguu ni dandeessi ammasi. Egaa ammaaf egaa sirba isheen Shinooyyee kana sagaleedhaan nu jette kana istuudiyoo irraatti isiniif gadhiisnaa. Hordofaatii egaa torbaniif immoo nama torbanii nuuna haa jedhu isiniin jechuuf jirra. Qopheessitoonni qophii kana ani Nasraa Shariif akkasumas Abbabaa Magraa gama ogummaa kaameraatiin akkasumas immoo suur-sagalee gulaaluudhaan babbareechee kan isin biraan ga'u immoo Fayyisaa Mirreessaati. Torban kun torban nagaaf jaalalaa isiniif haa ta'u. Kan yaaddan kan itti milkaa'u, kan nyaattan kan itti sifaa'u isiniif haa ta'u isiniin jenna. Fayyaa nu ta'a.